Abbaan seeraa garraamii fi jaalatamaan dhiyeenya kana boqotan Firaank D. Kaappooriyoon eenyu? Abbaa seeraa beekamaa fi kabajamaa addunyaa kanarratti maqaa gaarii horatan Firaank D. Kaappooriyoo umurii isaanii waggaa 88tti dhiyeenya kana boqochuun isaanii ni yaadatama. Abbaan seeraa kun mana murtii keessatti garraamummaa, jaalalaa fi qajeelummaa namatti agarsiisaniin beekamu. Ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qoodameen odola roodee keessatti kan beekaman abbaan seeraa Firaank Kaappooriyoo dhibee kaansarii irraa yaalamaa turuun umurii isaanii waggaa 88tti boqotaniiru. Abbaan seeraa gaarii namaaf ooluun beekaman kun jireenya nama hedduu keessatti ashaaraa gaarii kaa'uun darbaniiru. Qophiilee TV irratti sagantaan dhaddacha isaanii darbaa kan ture yoo ta'u, namoonni gaarummaa akka irraa barataniif dhiibbaa guddaa kan uumuu danda'anidhas. Ibsichi akka abbaa seeraa jabaa tokkotti qofa yaadatama osoo hin taane, abbaa warraa gaarii, abbaa fi akaakayyuu gaaris turan. Leegaasiin garraamummaa isaanii yeroo hundaa jiraata. Addunyaa kanarratti akkuma isaanii mee gaarummaa haa agarsiisnu jedha ibsi kun. Sagantaan TV isaanii waggaa hedduuf darbaa ture Caught in Province jedhama. Viidiyoowwan sagantaa kanarraa kutamuun miidiyaawwan hawaasaa irratti qoodamaa turan hedduun dhiibbaa uumaniiru. Kaappooriyoon abbaa seeraa gaarii jedhamuun addunyaa irratti beekamu. Kunis gaarummaa mana murtii keessatti himatamtootatti agarsiisuu fi waan isaan barbaachisuun gargaarsa kennuuni. Sagantaan isaanii bara 2000 keessa darbuu jalqabe. Eegasii badhaasa Eemii yeroo argateera. Gaarummaa fi garraamummaa namaaf oo'uu ijoollummaa koo irraa kaasee maatii koorraan dhaalee jedha Kaappooriyoon ji'a gurraandhalaa keessa kitaaba isaanii Compassion in the Court jedhu beeksisaa ture. Kitaabni isaanii seenaa jireenya dhala namaa kan jijjiiru abbaa seeraa gaarii Ameerikaa irraa jedhamuun barraa'e. Maatiin isaanii Xaaliyaanii irraa ta'uun kan himame Kaappooriyoon ollaa isaanii hundaa gargaaraa fi jaalalaan waliin jiraachaa akka turan hima. Al takka harkuma kee gateetti nama tokko irra keessee akka isatti yookaan isheetti amantu itti himuun jireenya isaanii jijjiiruu dandeessaa jechuun bara 2024 NBC'tti himanii turan. Kaappooriyoon bara 1936 Ameerikaa odola roodee keessatti dhalatanii guddatan. Naannoo dhaloota isaaniitti abbaa seeraa ta'uun ramadamanii hojjechaa turaniiru. Osoo abbaa seeraa hin ta'in dura barsiisaa turan. Guyyaa barsiisaa halkan ammoo ogummaa seeraa Boston University Suffolk jedhamutti barachuun waggaa 50 booda gara naannoo dhaloota isaaniitti deebi'uun ogummaa seeraan kan tajaajilaa turan. Bara 1985 hanga bara 2023tti ogummaa seeraan tajaajilaa turan. Bara 2023 guyyaa dhaloota isaanii waggaa 87ffaa yeroo kabajataa turan akka dhibee kaansarii qoonqoon qabaman kan baran. Miidiyaa hawaasaa isaanii irratti hundi keessaniyyuu akkuma amantaa keessanitti akkanaaf kadhattan barbaada. Dhiyoo kana fayyaan qabu. Qorannoo fayyaa taasisee bu'aan isaas gaarii miti jechuun himan. Kaansariin qabamuu isaanii erga ibsaniis miidiyaa hawaasaa isaanii irratti ergaa dabarsaniiru. Imala dheeraa akka ta'e nan hubadha. Ulfaataa ta'us hanga humna koo dandamachuuf qophiidha jedhanii turan. Hordoftoota isaaniis galateeffachuun yaala argachaan jira. Garuu meeshaa guddaan akkam fayyu na gargaaru kadhannaa akka ta'e namana. Kanaafuu kadhannaa keessan keessatti na yaadadhaa jedhanii turan. Namoonni addunyaarraa isaan beekan hedduun gadda isaanii ibsachaa turaniiru. Nagaan boqadhu obbo, yeroo hundumaa siin ilaaluun akkan ilaalcha gaarii qabaadhu na godheeraa jette taatoo beekamtuun Naayijeeriyaa Ufumaa Maakdermoot. Namni biraa Afrikaa keessatti sagantaa kee bakka deeme hunda taa'een miidiyaa hawaasaa irraa hordofaa ture. Lubbuun kee jannata keessa haa boqattu jedha fayyadamaan miidiyaa hawaasaa biraa. Kaappooriyoon maatii Xaaliyaanii irraa Ameerikaatti dhalatan. Barumsa isaanii mana barumsaa Providence jedhamutti hordofan. Saayinii nyaataa miicaa fi kophee qulqulleessaa barachaa turan. Sadarkaa lammaffaa ammoo mana barumsaa Seentiraal jedhamutti xumuran. Bara 1953 dorgommii wallaansoo mootummaan qopheessu mo'achuun badhaasa guddaas fudhatanii turan. Erga abbaa seeraa ta'uun hojjechuu jalqabanii haqi dhala namaa hundaaf kennamuu akka qabuu fi walqixxummaan hunduu haqa isaa argachuu akka qabu barsiisaa turan. Ameerikaa keessatti namoonni harka 90 ta'anii fi galii gadi aanaa argatan dhimmootuma siivilii akka inshuraansii fayyaa, faayidaalee akka sooramaa, seera tiraafikaallee cabsuun haqa argachuuf rakkatu jedhan. Erga sagantaa dhaddachaa hojjetu TV'n dabarsuu jalqabe addatti akka jaalatamu kan godhe ammoo isa isaan ijoollee maatii gara waltajjiitti fiduun ofuma keessanii maatii keessan irratti murtii dabarsaa jedhuudha.
murtoo haqa qabeessa namoota garaagaraan dabarsuu qofa osoo hin taane ofuma isaafuu waan danda'uun namoota rakkoo adda addaa qaban gargaaraa turan. Kaapporiyoon bulchaa odola roodee ta'uuf bara 1968 paartii Dimookiraatotaa bakka bu'ee dorgomeera, garuu osoo milkaa'in hafe. Bara 1970moota keessa ammoo abbaa alangaa waliigalaa odola roodee ta'uufis dorgomee sagalee xiqqoof mo'ame. Boordii barnootaa roodee hoogganuunis tajaajilaa ture. Kaapporiyoon dooktireetii kabajaa yuunivarsiitii Suufolk irraa argateera. Abbaan isaa barnoota kutaa 5tti waan dhaabaniif carraa barnootaa maatii harka qalleeyyii odola roodee irraaf hundeessuunis kennaa tureera. Kaappiriyoon nama hawaasa isaaf jiraatee fi namummaa fi garraamummaan maal akka ta'e addunyaatti agarsiisee darbeedha. Abbaa seeraa Kaappiriyoon guyyaa tokko dhaddacha irratti dhalataa Itoophiyaa Abdii Hasan jedhamu konkolaataa bakka hin eeyyamamne dhaabee himatamee argan. Hasan Abdii dhalataa Itoophiyaati. Gara Ameerikaa erga deeme waggoonni 16 darbaniiru. Ijoollee 2 qaba. Ijoollee isaa lamaan yeroo baqattummaan Ameerikaa ture akka godhate hima. Kaappiriyoon eessarraa dhufte? Ijoollee meeqa qabda? Sa'a hagamii hojjetta jechuun gaafatan. Hasan mana kuusaa banuun hojjechaa akka ture himuun amma immoo sa'aatii 16 hojjedheen ijoollee koo koolleejjii barsiisaa jedheen. Kaappiriyoon sa'aatii 16 hojjetee ijoollee isaa barsiisa. Abbaa jabaadha, maatii kaaniifis nama fakkeenya ta'uudha jechuun isa jajan. Sana booda gara ijoollummaa isaanitti deebi'uun seenaa abbaa isaanii haasa'an. Nan yaadadha, ijoollummaa kootti abbaan koo ganama sa'a 10tti ka'uun ture hojii kan deemu. Karaa ulfaataa ofiisaa irra darbeerraa akka hin darbineef jabaadhee akkan baradhuu fi koolleejjii galu na gorsaa ture jedhan. Ijoollee keefis waan ati amma gochaa jirtu kun barnoota guddaadha eega jedhanii booda gara murtii kennuutti deebi'an. Konkolaataa kee bakka dhorkame dhaabuu fi paarkingiif ammoo osoo hin kaffalin dhaabuudhaan adabbiin $300 sirratti barraa'eeraa jedhan. Ati abbaa gaarii fi fakkeenya ta'uu dandeessu waan taateef $300 keessaa $260 qofa akka kaffaltu sitti murteesseera. Kana kaffaluu dandeessaa jedhanii gaafatan. Hasanis eeyyeenan kaffala jennaan dhamaatii isaa jabaatee akka itti fufu gorsanii isa jajuun gadhiisan. Abbaan seeraa Kaappiriyoon nama lammiilee biyya kamiirraayyuu dhufan ija walqixaan ilaaluu bira darbee mararfannaa addaa agarsiisaa fi ture. Abbaa seeraa ogummaan seeraa maal akka ta'e haalan addunyaa guutuu barsiisedha. Gaafa isaan dhukkuba kaansarii isaan qabateen lubbuu isaanii dhabanis guutuu addunyaarraa namoonni isaan beekan hunduu gaddaa fi mararsiifannaa isaaniif qaban haalan ibsachaa turaniiru. Abbaa seeraa, abbaa haqaa, garraamii, nama naatoo sirrii namaaf qabuu fi namoonni isaa guutuu addunyaafuu gumaata guddaa ta'edha jedhamuunis jajamaniiru. Abbaan seeraa Ameerikaa Firaanki D. Kaappiriyoon